Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa chaanaliin kun chaanalii keessan chaanalii itti mana keessatti isin odeeffannoo fayyaa argattanidha. Egaa akkuma baratame odeeffannoon fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan duras dhiyeessaa turuun kun ni beekama. Dr. Naafii Argeetudha. Tarii namoonni haaraan YouTube chaanalii keenyaaf haaraa ta'an yoo jiraattan baga nagaan dhuftanii jecha YouTube chaanalii keenya subscribe gochuudhaan maamila taasisan jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu egaa namni kamiyyuu hin dhalata sadarkaa guddina garaagaraa keessa darba sadarkaa sana keessa yommuu darbuttis immoo namni kamiyyuu gaa'ela dhaabbata jechuudha gaa'ela jaallata gaa'ela erga jaallatee boodas immoo mucaa godhachuun jira maaliif ijoolleen kennaa rabbiiti ijoolleen kennaa waaqaati waan jedhamu jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu fakkeenyaaf haati manaa tokko yeroo ulfaa akkuma beekamu sababa garaagaraa irraan kan ka'e dubartiin tokko yeroo ulfaa rakkoo wanti xiqqoo salphaa ta'an keessa dabarsiteeti namni tokko salphaatti miti kan dhalatu jechuudha maaliif ofiishee qofaan miti kan jiraattu daa'ima garaa ishee keessa jiruuf illee jechuudha kan isheen nyaachuu qabdu. Kanaaf akkuma jalqabaa kaasuuf kaase dubartoonni baatii 9 guutuu garaatti baachuu waan salphaa miti waan jabaadha. Mee yeroo ulfaa abbootiin manaa haadha manaa isaanii akkamitti jajjabeessuu qabu yookiin immoo abbootiin manaa haadha manaa isaaniif maal gochuu qabu kan jedhu gabaabsine bifa salphaadhaan kan waliin ilaallu ta'a amma xumura sagantaa keenyatti hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu yeroo ulfaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalee sababa garaagaraa irraan kan ka'e saayikooloojikaalii sammuudhaanis xiinsammuudhaanis qaamaanis dubartoota rakkoo xixiqqoo salphaan ga'uu danda'a jechuudha. Kunis immoo sababa jijjiirama hormoonii irraan kan ka'e hormooniin dhiiga dubartootaa keessa jiru kan yeroo ulfaa fi kan yeroo ulfaa hin taane tokko miti jechuudha. Keessattuu hormoonii istiroojiinii piroojestiroonii jechuudha. Akkasumas immoo da'umsa boodallee jijjiiramoonni garaagaraa jiraachuu danda'u nyaata jibbisiisuu jijjiiramni amalaallee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee abbootiin manaa haadha manaa hubachuu dhabuurraan kan ka'e amala irratti jijjiirrattee amalli isheen itti jijjiirama yeroo isaan jedhan ni argina jechuudha. Kanaaf mee maal gochuu qabu kan jedhu salphaadhumatti kan waliin ilaalu ta'a. Tokkoffaa akkuma beekamu dubartiin kamiyyuu yeroo ulfaa hordoffii yeroo da'umsaa gochuu qabdi. Hordoffiin yeroo da'umsaa godhamu kunis immoo waan baay'eedhaaf dubartoota gargaara. Koffaa rakkoowwan ulfa waliin wal qabatanii dhufan tokko tokko jiraachuu danda'u. Rakkoowwan kanneen hambisuudhaaf yookiin immoo dursanii akeekuudhaaf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko akka dhaabbanni fayyaa addunyaa kan dura beeksisutti yoo xiqqaate yeroo 4 hordoffii yookiin immoo ANC follow-up gochuu qabdi jechuudha. Yeroo ulfaa hordoffii gochuu qabdi jechuudha. Kanaaf sababii garaagaraa kan ka'e dubartoonni irraanfachuu danda'u. Ati manaan keessan irraanfachuu dandeessi. Hojiitti baay'achuu danda'a. Kanaaf jajjabeessuu qabdu. Akka isheen yeroo ulfaa hordoffii gochuu qabdu yookiin immoo ANC follow-up gochuu qabdu sirriitti jajjabeessuu qabdu jechuudha. Yoo danda'ame immoo yoo isin mijate utuu danda'ame tarii sababa garaagaraa namoonni tokko tokko hojiitti biizii ta'uu dandeessu. Maal jechuu barbaadeni waliin deemuun illee baay'ee filatamaadha. Haadha manaa keessan wajjin yommuu deemtan baay'ee itti tola baay'ee gammadu kun hariiroo jaalala keessanii cimsuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaa sababa jijjiirama hormoonii istiroojiinii piroojestiroonii akkuma jalqaba kaasee sababa jijjiirama hormoonii irraan kan ka'e dubartoonni amalli isaan kanaan dura qaban ni jijjiiramu. Jijjiiramni hormoonii kuni jijjiirama amalaallee ni fidaa jechuudha. Jijjiiramni amalaa yommuu dhufu maal ta'a? Jijjiiramni amalaa dubartii tokko irratti yeroo mul'atutti daftee aaruu dandeessi, daftee dallaluu dandeessi, daftee loluu dandeessi yookiin nama jalaa cal jechuu dandeessi yookiin immoo dibbirtii yookiin mukuu hamaa keessa galuu dandeessi. Yeroo kana maallaa even gaa'ela keessa diddaa huma yeroo baay'ee amalli isheen itti jijjiirame kanaan dura akkas hin turre yeroo ulfuun akkas hin turre kan jedhan baay'een isaanii jiru jechuudha. Kanaaf jijjiiramni amalaa kuni yeroo ulfaa akkasumas immoo da'umsa booda yeroo muraasaaf ni tura torbanoota muraasaaf ni tura waan ta'eef kan akkasiin hubattan jechuun barbaada. Even yeroo ulfaa qofa osoo hin taane daa'ima dubartiin tokko daa'ima erga deesse yookiin immoo erga deesse boodallee wanti kun waan itti fufuu fi
amalli kun jiraachuusaa akka hubattan kan jedhu gamanumaan isin beeksisuun barbaada. Kanaaf wal danda'uun wal obsuu fi yeroo isheen amala jijjiirama akkasii agarsiiftutti haati manaan keessan jajjabeessuu obsuu callisuun waan guddaadha jechuu barbaadeni. Maaliif jijjiiramni amalaa waan garaagaraa fiduu danda'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf ammaa nyaata nyaachuu dhiisuudhaan kan ka'e hirriba dhabuus ta'uu danda'a. Especially yeroo ulfaa baatiiwwan gara jalqabaa miirri haqqisiisuu yookiin immoo nama jechisiisuu kun illee baay'ee jechuu danda'a waan ta'eef bifa kanaan akkasiin hubattan jechuun barbaada. Inni kan biraa jaalala keessaan itti fufinsaan agarsiisaa fi fakkeenyaaf amma dubartiin tokko jaalala barbaaddi. Kanaaf sababii yeroo ulfaataati jaalalli isin yeroo ulfa duraa fi ulfa boodaa yookiin immoo jaalalli da'umsa duraaf da'umsa boodaa addaan cituu hin qabu. Jaalala keessan itti fufinsaan agarsiisuu qabdu jechuudha. Utuu addaan hin kutinii. Inni kan biraa wal quunnamtii saalaa irratti hundaa'e. Kanaan dura viidiyoo tokko jedheera namoonni hin argine yoo ta'e deemtan ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko gara jalqabaa fedhiin saalaa quunnamtii ishee irrachuu danda'a. Yeroo kana immoo hubachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti fedhiin ishee dabaluttis immoo yeroo eeganii yookiin immoo yeroo fedhiin ishee yoo irrate fedhii ishee malee wal quunnamtii saalaa gochuun gaarii hin ta'u jechuu barbaadanii wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadan. Gabaabaadhumatti asirratti even da'umsa boodallee yeroo gabaabaadhaaf fedhiin isaanii baay'ee irrata. Sababa jijjiirama hormoonii irraa kan ka'e naannoo qaama isaanii jiidhuu dhiisuu danda'a yookiin goguu danda'a. Kanarraan immoo dhukkubbiin itti dhaga'amuu waan danda'uuf wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadanii. Inni kan biraa akkasumas immoo wayita isheen ciniinsifattu yeroo da'umsaa bira teessanii jajjabeessuu qabdu. Siif jira jettanii jajjabeessuu qabdu jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf amma rabbi namatti fide malee dubartoonni tokko daa'ima isaanii illee hubachuu danda'u. Yookiin immoo daa'ima isaanii dhabuu danda'u. Yeroo da'umsaas ta'ee garaa keessatti daa'imni miidhamuu danda'a. Yeroo kana baatii 9 guutuu ji'a 9 guutuu garaatti baattee daa'ima ishee dhabdu dubartiin tokko sammuun ishee rakkoo hamaa argachuu danda'a waan ta'eef jajjabeessuu qabdu. Yeroo biraa carraa biraa jira jettanii jajjabeessuu qabdu. Bira dhaabachuu qabdu. Kuni namoota daa'imman isaanii du'an qofa osoo hin taane yookiin daa'imman isaanii jalaa miidhame qofa osoo hin taane namni hundumtuu jechuudha. Jijjiiramni amalaa jiraachuu waan maluu fi hubachuu fi isaan jajjabeessuun yookiin immoo jaalalatti agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gabaabaadhumatti yeroo ulfaa wantoonni kunniin baay'inaan mul'atu jechuudha. Dubartiin tokko jijjiirama amalaa, jijjiirama qaamaa garaagaraa agarsiisuu dandeessi waan ta'eef bifa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo gabaabduu kanarraa ergaa guddaa argattaniitu jedhee namanaa yoo jaallattan subscribe, share godhaa, ulfaadhaa, fayyaan dhabinaa Dr. Naafii Argiitu.